Ashama arkafuune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo haaraa qabannee isiniif dhiyaanneerra amma xumura qophii keenyatti waliin turaan affeerraa keenya odeeffannoo nuti qabnus duguuggaa sanyii guyyaa kaleessaa Wallagga Lixaa aanaa Ganjii iddoo burqaa jamjam jedhamutti namoota yookaan dargaggoota lafaa dhufa qacaleetti xiqqoolee namoota ja'a qaamni mootummaa rasaasan bakka tokkotti biyyattii Noorkaa dabalee jira. Egaa daawwattoota keenya maaliif mootummaan lixa Wallaggaa kana akkasuma naannolee Gujii fi iddoo adda addaatti duguuggaa sanyii akkanaa raawwata? Ijoolleen kun badii maal qabaatanitti kan jedhuu fi odeeffannoo biraa isin biraan kan geenyu ta'a. An Reedii Adam TV namoonni YouTube channel keenya faaraa taata subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Daawwattoota keenya mootummaan kun yeroo ammaa kanatti duguuggaa sanyii bakka tokkotti ilmaan ganda tokko nama ja'a lixa Wallaggaatti guyyaa kaleessa jechuun guyyaa 9 bara 2021 jechuudha. Duguuggaa hamaa godaannisa guddaa nurratti raawwatee jira. Qaama mootummaatiin shanee waan jedhuun ijoollee nagayaa kan hidhata shanee waliin hin qabne kan siyaasa kamirraafuu bilisa ta'an bakka tokkotti fixe jechuudha. Oromoon dammaquu qaba. Guyyaa adiin addabaabaayii irratti mootummaan kun uummata keenya fixaa jira. Ijoollee lafaa dhuftuu akka jarri biqilteetiniin wobootti hin dabalamne akka jarri biqilteetiniin akka namaatti falmattee mirga ofii hin kabachiifneef lafatti hambisaa jira jechuudha. Mootummaan kun illikii gara biraatitti qabate hawaasa keenya nagayaatti irratti ba'aa jira. Callistee ilaaliyaa uummata. Har'a rakkoon kun Wallaggatti ta'ee sinitti mul'ata malee bor bakka hundatti ta'a jechuudha. Maaliif isin hin jedhe? Amma dura gaafa Amaanu'el Wallaggatti fannifamee ajjeefamu san deebi'ee osoo hin turin guyyaa 2-3 osoo hin gahin Boorana naannoo Yaa'aballootti wanti kun deebi'ee ta'ame jechuudha. Iddoo biraatittis kan viidiyoon waraabameen baay'ee jira. Rakkoon kenna maal inni har'a namni 2 namni 3 irraa wareegame kan viidiyoon hin mul'atin waan baay'ee ta'eef akka nama nurraa wareegametti ilaallu jechuudha. Osoo qaamni waan kun irraa wareegame isin ta'e maatii keessan ta'e maaltu isin dhaga'ama? Nama jaajachuu yaa jara kenna waan salphaadha. Badii tokko malee namni oluma ka'ee rasaasan yoo lafa si kaa'u kun du'a Oromoo hundaati malee du'a nama tokko yookaan du'a maatii sanii isinitti fakkaate. Yoo qaama shaneetu ta'an jechuudha. Ilmi namaa hanga addunyaa kanarra jirutti mormaa ta'uu waan jiru ta'ee dhukaasa tokko kan harkaan qabne shakkimaan fuudhanii ilmaan akkanaa kana lafa kaa'uun sirriidha. Rakkoon inni kana hunda geessiseef beekamaadha. Inni waan woboon achi ba'aa jiruuf gatii isaa san hawaasa nagaa ittiin kafalachuuf akkana godha. Fakkeenyaaf dirree Hincinni bakka jedhamutti manneen barnootas magaalas iddoon adda addaas guutuun guututti woboodhaan to'atamee jira. Sababa woboon iddoo adda addaa to'atteef bakka isaan itti mijate qofa woboo akka woboo bira fidaniif woboon eessa jirti bakka kam qabatte yoo atiin himin rasaasan lafa si kaa'anii jechuudha. Rakkoon guddaan deemamaa jiru yeroo ammaa kana isa kana. Biltsiginnaan humni ishiin qabdu uummatuma Oromoo irratti dhukaasni isii uummata Oromoo irratti deema. Diina isii irratti akkamitti deemuu dadhabe? Rasaasni diina isii hin dhoofne akkamitti uummata nagaa kana dha'aa jira? Moosilati belleffiin achi ilaaltee asitti ajiiltuuf akkas nu gootan. Warroonni kaadiree keessa jirtan, warroonni biltsiginnaa keessa jirtan, gocha har'a mootummaan keessan kun hawaasa keenya irratti gochaa jiru kun gatii isin kafalsiisuuf ta'aa jira. Hundi keessanuu jechuudha. Har'a hawaasa nagayaa lafarraa duguuganii borteennee nyaannee jechuun keessan abjuu ta'a. Guyyaa tokko teessoon kun isin jalaa kufuun isaan oolu. Dhugaa isiniif himaan. Wal sodaachisaa miti. Argite harmi dubartiitii fi mootummaan dhaabbatee nafu guyyaa tokkoon kufaa waan jedhamu wayiitti jira. Dhugaadha. Guyyaa tokko kufuu waan hin oolleef guyyaa kufe san dhiigni ilmaan Oromoo kun usee isin laala isinitti fakkaatin. Ameerikaa taa'ee bargarii nyaadhattee yaadin. Awurooppaa taa'ee bargarii nyaadhattee yaadin. Biyya Arabaa deema jettee ruuza nyaadha jettee yaadin. Maaliif dhiigni ilmaan Oromoo si nyaata? Abadan. Kanaaf haalli hamaan biyya keessa deemaa jiru isa kana woboon immootu yeroo gabaabaa keessatti dhaamsa woboo gara barreessan tokko dhaga'ee yeroo gabaabaa keessatti gumaan ijoollee kana har'a boritti akka bahu waadaa nuuf galanii jiran.
amma dura dhumaatii adda addaa irratti woboon tarkaanfii cimaa yeroo sanitti fudhateen gumaa kenna kabala. Buchilloonni abiyyi warra irra ijoollee keenya nyaachaa jirtan kun gatii isaan nyaataniif kana guyyaa takka lama keessatti isin kabalchisa woboon. Nataazabaan reediin jechuudha deebee viidiyoo isin yaasa. Guyyaa har'aaf borii keessatti viidiyoo haaraa yoo isin argin reediin maal naan jetta. Biltsiginnaan woboodhaan yoo isin lafaan ciciisin nataazaba woboon waadaa galee jira akka gumaa kana deeffatu. Osoo jarri faana Wallagga keessaa faana 10 fudhatin tarkaanfii kanatti akka darban yeroo anan maasaa jiru kanatti tarkaanfii fudhatamaa jiraachuun mala. Woboon taa'aa hin jiru. Biltsiginnaan achi seente sun achi keessaa ba'aa hin jirtu. Reediin maal jedhe jedha sa'aatii 2 sa'a 3 booda deemaa viidiyoolee adda addaa barbaada in argitan yoo ani isin hin finneeyyuu gara biraatti hin argitan. Gatii isin kafalsiisaa. Ilmaan Oromoo tuquun gatii isin kafalsiisaa akka duraanii san namni callisee isin laalu hin jiru. Jira woboon keenya. Nuti dhukaasa yookaan hawaasni nagayaa dhukaasa qabaachuu baatus warri hidhatee afaan funyaan itti isin eegaa jiru jira. Har'a isin asii waa balleessitan borgumaan asiin deebi'a. Akka dur callisnee boo'ichi hafee jira. Abadan hin boonyu. Warri wareegame sun saba ofiitiif wareegama. Hommaa biti bakka. Haa badii qabaatu iyyuu baatan malee saba isaatiif Oromummaa isaatiif wareegame. Seenaan isaa yaadata. Seenaan isaan dagachuun qabu. Kana mootu kan deebi'eetiniin onnee keenya garaa keenya qulqulleessuu danda'u nu gammachiisuu danda'u abdiin woboo fi woboo qofa waan ta'eef woboo keessan jabeeffadha. Woboon yeroo ammaa kanatti hojiilee boonsaa nu hojjechaa jira. Waan diinni nu godhe guyyaa 2-3tti nutti agarsiisaa jira qabatamaan haasaan osoo hin taane. Argitee milishaan dhaqee makkalaakayaan dhaqee poolisiin Oromiyaa dhaqee tarkaanfii haalessaa kan fudhataa jiru woboodha. Qeerransa woboon. Kanaaf abdii guddaan isin eegna. Anis immootu akkasuma abdii guddaan isaan eega jechuudha. Viidiyoolee ajaa'ibaa kan amma isaan nuu fidan an isin biraan ga'ee aarii amma aartan gadda amma gadditan kana akkatti deebitaniitiin gammaddan abdii guddaan isinirraa qaba isiniin jedha. Egaan haala baay'eetu jira odeeffannoo baay'eetu jira haa ta'uuti mee hunda qulqulleeffannee adda baafannee isa biraa kan isin biraan geenyu ta'a. Ammas yeroon keenyas achi fagaatee jira waa'ee TPLF irraa odeeffannoo hedduu kan nagahee tokkotu jira. Naannoo Amaaraatitti ammas sadarkaa ajaa'ibsiisaa ta'een TPLFin warra Amaaraatii fi mootummaa booji'aa jirti. Odeeffannoo kana gama dhumaatti irratti boorisiniif qabadhee yookaan galgala isiniif qabadhee dhufa. Ammaaf turtiin ani qabu kana fakkaata Reedii Adamtuu bi namoonni chaanaalii keenya faayidaa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo biraatti walitti deebina nagayaan naa tura.